በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ጽንፈኛው ፋኖ አቻ የሌለው አረመናዊ ድርጊቱን ፈጽሟል። Gareen hidhatee kaaba biyyattii keessa socho'aa jiru gocha suukaneessaa raawwateef tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu ibsi kenname. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa ibsa baasen gareen faannoo daangaa Oromiyaa seenuun godina kaaba Shawaa aanaa darratti yakka suukaneessaa hamaa raawwateera jedheera. Hoogganaan biirichaa ibsa miidiyaaleef kennaniin yakka gaggeeffame kanaa fi garee faannoo adda durummaatti itti gaafatamummaa keessa gala jechuudhaan ibsaniiti jiru. ሽብርተኛው ሸኔም አሰቃቂ ግድያዎችን በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጽም ከርሟል። የኦሮሞ ህዝብ ልማቱን እንዳይሰራ በማደናቀፍ ንብረቱን በመዝረፍ አሰቃቂ ግድያዎችን በመፈጸም አቻ የሌለው ድርጊት ሲፈጽሙበት ኖሯል። Yakkoota wal fakkaataa naannichatti dalagamaa jiruufis gareen shanee itti gaafatama jalaa kan hin baane ta'us kaasanitti jiru. Kaayyoon yakkoota kanneenii walitti bu'iinsa uummataa uumuu fi misooma biyyattii gufachiisuudhaaf yaadametti jiranii jiru. እየተወሰደባቸው ያለውን እርምጃ መቋቋም ሲያቀታቸው ህዝቡን ለማነሳሳት አሰቃቂ ድርጊቶችን በንጹሃን ላይ ይወስዳሉ። Mootummaan yakka tibbana raawwatamee fi nageenya dursuudhaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu hoogganaan biirichaa Haayiluu Addunyaa ibsaniiti jiru. በዚህም ድርጊታቸው ህዝቡ ተጠልፎ ወደ ብሔር ግጭት እንዲገባ አገር እንዳትረጋጋ ሰላሟ እንዳይጠበቅ የማድረግ ድርጊት ስለሆነ የክልላችን ህዝብ የነዚህ ሽብርተኛ ቡድንና ጽንፈኛ ቡድኖችን እኩይ ተግባር በመገንዘብ አንድነቱን እንዲያጠናክር ወንድማማችነቱን እንዲያጠናክር መንግስት በእነዚህ ጽንፈኞች ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን ድርጊት እርምጃ ከመንግስት ጎን ሆኖ እንዲፋለማቸው ጥሪ እናቀርባለን። Hawaasni nageenya waloo isaaniitiif dhimmamuun akka hojjetaniifis yaamicha dabarsanii jiru.